Ani ka gaafii natti ta'u akkamitti abbaan osoo jireenya gaarii jiraatu, jireenya nagaa jiraatu, jireenya qabeenya qabu, jireenya gaarii keessa osoo jiraatu ijoolleen isaa akkamitti baadiyyaa Gondar keessa akkasi cinqa? ልጆቹም ከእናቴ ጋር ያድጋሉ። ምክንያቱም ሁላችንም ወተን እናቴ ሴት ልጅ ስለምትፈልግ Maali badiinsa hidhoo ijoollee ofii barbaaduun kun rakkoodha moo rakkina ijoollee isaa tana dhoksaniifitu jira? Ijoollee asii fuudhanii Gondarii galchanii jechuun ijoollee tana achitti shira biraa xachiisuu yookaan akka jireenya hin taane jiraachisuu jiran jechuudha. Akkuma argitan viidiyoo ijoollee isaa tana ilaalame ijoollee baadiyyaa keessa jirtu. ያገኘዋቸው ብላለች። እሷም ችግር የለውም አትሟሟም፣ ጨዋ አይደለችም። Ijoollee isaa akkamitti maaliif akka irraa dhorkamu rakkoon jiru maali? Wanta Sumayyaan hidhaadhaan baane Sayidoon Gondar yoo deeme Sayidoon illee Gondaritti hidhamu kana beekuu qabdan isin. Isinaan galleena. Ijoollee ofii yoo arge abbaan maal rakkoo qaba? Ijoollee isaa yoo as fidanoo abbaan ni jiraachifadhaa eega jedhee abbaan akka fedhee jiraachifata. Warrummaan gidduu isaa deemu kunillee as dura akkuma argitan viidiyoo oliifan hojjetan irratti ijoolleen teessii garsiifnaa as jiranii maal jedhani. Amma immoo viidiyoo gara biraatirraa viidiyoon inni ijoollee isaa argaa jiru tun viidiyoo Dubaay dhaqee namni biroo baadiyyaarraa gara Dubaayitti erganii Dubaay irraa immoo asitti alamitti erganii isiin immoo isa agarsiifte jechuudha. ምን ተፈጠረ መሰለህ? የሆነች ልጅ ከዱባይ በጣም በተደጋጋሚ ልታወራኝ ፈልጋ ነበረ እና እኔም አወራኋትኝ እና ምንድነው ምናምን ስላት ያው በሱመያ ዙሪያ የተጨነቃችሁትን አቃለው ከታተላችኋለውና እኔ ደግሞ የሱመያን እህቶች አካባቢ አቃለው የሱመያ እህቶችን አወራለው ምናምን ነገር ብላኝ እነሱን አውርታ ከነሱ ጋር አልহামዱሊላህ ከና ኢልሞ ኦፊ አርጉን ገመቹዳ ilmoon ofii tofokkattee bareeddee abbaan yeroo kamuyyuu ilmoo ofiin jaalataa hin barbaada. Inni ammallee ijoollee isaa fudhachuu hin barbaada. Garuu immoo osoo Sumayyaan dhuftee iyyuu hin kenninuu jechaanii jirti jechuudha. ሲጀመርም እኛ እናሳድጋቸዋለን። እናቴ የሴት ልጅ የላትም ብቻዋን ነው የምትኖረው። osoo obboleettiin Sumayyaa dhuftee iyyuu hin kenninuu ijoollee haati teenyan guddifadha jettee ijoollee hin qabdu jedhan guys. Abbaan irra kannee haala gaariitti akkana tokkotti yaadu Sayidoon haadhuma isaa haadha isii san wajjin iyyuu ijoollee tana wajjin osoo asitti fudhatee magaalaa ofii jiraatu fudhatee jiraachifachuu danda'a jechuudha. Osoo jireenya gaarii jiru abbaan nama gaarii ta'ee hojii qabu namni gaaf rakkatee yeroo ammaa ijoollee ofii fuudhee of biraa baadiyyaan galchu. Sumayyaan shira wayii qabdi jechuudha walumaa galatti Sumayyaan shira wayii qabdi. Ani Sumayyaan garaana nyaata turte isheerran dubbachaa ture yeroo dheeraadhaaf ni beeytanii. Amma garuu yoon ilaalu hidhamuu murteeffattee jirti jechuudha walumaa galatti. Ana yoo ta'e anan fakkeenyaaf akka Sayidoo kana yoo ta'e ijoolleen isaa egaa baadiyyaatti dararamuun yookaan cinqamuun isaanii dafne Sumayyaallee mana hidhaattiin darara malee hidhaadhaan baasuwan. Ijoollee kan koo akkanatti jireenyi isaan jiraatan kana argee ishee hidhaadhaa hin baasu. Yookaan immoo ijoollee ishee kana fiduudha malee. Isheen jireenya magaalaa jiraachaa ijoolleen isaa akkatti baadiyyaatti rakkoo keessa jiraata haala kanaan jiraachuun nama jibbisiisaa namatti hin tolu akka nama tokkootitti jechuudhaan bakka bu'ee yaadu. Sayidoon kun dhugaadhaan nama miskiina. Ijoolleen tun ijoollee isaati. Ijoollee tiyyan agarsiisaa jedhee malee inni gammaatti dhiibbaan inni fidee yookaan rakkinni inni uumee hin jiru ni beeytanii faamilii. Ijoollee ofii arguudhaaf jedhee namni halkaniif guyyaa magaalaa tokkorraa magaalaa tokko haga Gondaritti deemu. Amma immoo inni Gondariin deemee ilaala ture. Gondariin faamilii isii kun iddoo eessa akka jiran hin beeku jechuudha. Dhugaadhaan namni kun nama miskiina maaliif akkatti akka mokkorame iddoon naaf hin galu. Amma shirri jiru maali isin fakkaate kaayyoon isaanii imaanii fi hawwii Sayidoo irraa adda baasanii Sumayyaa immoo Sayidootti deebisanii ijoollee isaatiin tana fiduudhaan fakkaata akka yaadatti. Namni immootu akkuma gaafa bal'inaa wal barbaadu gaafa rakkinaallee wal barbaadu hin dirqama. Abbaa fedhellee yoo ta'e seerri illee bari ijoollee isaa tana akka isaan jiranitti akka abbaan argu dirqama gochuu ni danda'a. Kanaaf ittaanan immoo Sumayyaan hidhaan isheetti murtaa'a. nagaan jiraatti jechuudha. Oliifaan immoo akkuma viidiyoo irratti argitan akka tikeetti muraniif jechuudha jechuudha. Akka inni Gondar deemee ijoollee tana laaluuf shira godhaa jiran. Sayidoon immoo maal amanee ijoollee isaa tana asitti kan itti fiduu didan maal amanee sirraa Gondar deema. Akka nama tokkotti akka inni hin deemneen barbaadan. Gondarumaayyuu Sayidoon akka hin deemneen barbaada walumaa gala jechuudha. Ijoollee ofii tanaayyuu kan barbaadee kan argatuu baatus ijoollee isaa tana harkatti deeffachuu danda'u yoo lubbuun jiraate. Asii immoo ijoollee isaa asitti agarsiisuu kan didamee Gondar deemee ijoollee isaa arguun waan hin fakkaannedha. Alanfaan akkuma jechuun waan jechuun jiran agartan jedhee yaada. Oliifaan jechuukooti. Olii waan jedhu dhaggeeffadhamee viidiyoo በቃ ልሳያው እዛው ጎንደር ድረስ ሄዶ ልጆቹን የሚያይበትን ነገር አመቻችቻለሁ ብሎ ብሏል። ምንድነው ያደረከው? እንዴት ነው ያገኘኸው? ቆረጥኩለት በቃ
maallaqa ofii kafalee Saidoo yoo fudhate hoo isa konkolaataa ofiitiin dhaqee yoo fuudhee hoo maaliif ijoolleen akka magaalaa galtu hin barbaanne yookaan immoo haadhuma Sumayyaa wajjinuu fidanii maaf magaalaan jiraachifne sinii galee waan garaa nama nyaatu osoo abbaan jiru ijoolleen baadiyyaatti cinqamuu jechuun waan nama gaddisiisu. Ani uummanni kun shira qaba walumaa galatti waan uummata kanan fedhu Saidoo rabbi isaa eegu booddee oofanii Sumayyaan asidhaa jirti Saidoo osoo Sumayyaan hidhaadhaan baane Saidoon Gondar yoo deeme Saidoon illee Gondaritti hidhamu kana beekuu qabdan isin. Saidoon akka Gondar deemnaan osoo Sumayyaan hidhaadhaan baane Saidoon Gondar deeme taanaan akka inni hidhamu kana garaan isin beekuu qaba. Shiraaf qopheessan malee nama kana ijoollee isaatiif yaadaniiti miti sinii galee. Egaa waan akkasaniiti rabbi ijoollee isaa haa mul'isuu fi ijoollee isaa akkuma amma iskiriin irratti arge kanatti lubbuu isaanillee jiraachuullee rabbi qaamaan walitti haa fidu abbaan karaa dhugaatiin deeme yoomuu milkaa'aadha. Shirri kun immoo mo'atu dhugaan qallattullee hin cittuu abbaan haqa ofii barbaadachaa jira. Rabbi ijoollee isaa haa mul'isu Saidoo. Yeroo dheeraa akkuma argaa jirtan namni kun miidhaa inni geesse homaa hin argine ijoollee fi tana barbaadachuu yoo ta'e malee waan akkasaniiti faamilii rabbiin haqa isaa haa baasu jedha. Rabbiin ijoollee isaa tana haa mul'isu. Kaayyoon deemaa jiru immoo hawwii fi imaan irraa Saidoo adda baasuudha kun immoo waan hin milkoofne Saidoon isaan irraa adda bahuu miti Sumayyaan manadhaa keessa shama malee jarattiin tun immoo shira xaxaa jirti rabbi Saidoo haa eegu hin amanuu warra gara Gondar kana ni beeytanii maaliif kana sani jedhee isinitti immoo achi yoo deeme immoo nageenya nas deebi'uun isaa waan shakkisiisadha. Egaa waan jiru jala bu'eetiin hordofee isin biraan ga'a hordoftoonni E5G2B hundi keessan immoo chaanaalii kana subscribe godha faamilii ta'a amma booda waliin jirra galatoomaa isiniin jedha lafa nagaanaa tura.